dhufe dandeessee keessa darbuuf murteeffattee jirta? Eeyyee nan darba keessa rabbillee na gargaaraa qaba. Namni tokko gaafa amantii waa fudhatee jedhu namni jalqaba si jaallatu suni namni jalqaba maatiin jalqaba si jaallatu yeroodhaaf si jibba. Si jibbeellee hin jibbu. Fakkeenyaaf obboleetti keenya Sumayyaa Tasfaayee soo laalte waggaa lama moo sadii afur dura akkas maatiin jibbanii lolanii hundi hiriyaan hunduu jibban. Garuu namni waan amane irratti yoo gad dhaabbateedhaa deeme hunduu deebi'eedhuma jaallata jechuudha. Garuu murteessi gaafataa yeroodhaaf kophaasitti fakkaachuu danda'a. Qophaallee hin ta'amu Islaamaa keessa namni dhufe garuu yeroo hiriyaan dursitti si faana wal beeku garaagaraa kun gaafa inni si lolee jedhu yookiin maatiin si lolu waan namatti dhaga'amuun hin mala garuu obsa barbaachisa sii galee namoota namatti dhaga'amuun hin mala garuu obsa barbaachisa sii galee namoota hedduutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa amantaa kana dhufee namatti lallabuu jalqaban kophaa isaanii turan. Maatii isaanii haadha isaanii eessuma isaanii hundayyuu dhiisanii firoottan isaaniidha kophaa lallabaadhaa turanii biyyaallee gaafa ari'amaadhaa turan biyya gadhiisanii makkaarraa kiiloomeetirii meeqa deemanii gara diinaatti galaa turan jechuudha. Namoonni hedduun makkaa keessaa ba'anii Itoophiyaa deemanii Najaashii Habashaa bira deemanii jechuudha. Nabi Muhammad Habashaa dhaqaa mootiin biyya sanaa mootii namni biratti miidhamu miti jedhanii namoonni hedduun achitti baqatanii maatii isaanii hunda dhiisanii Islaamummaa kanaaf jechuudha. Yeroodhaan booddee as deebi'anii garuu gaafa ari'amanii irratti obsanii waa hunda jedhanii deebisanii garuu biyya isaanii hin dhaalanne namoonni jara dhibbanis booddee deebi'anii dhufanii jechuudha. Garuu obsa nama barbaachisa. Atillee mataa kee dandeessee hojjechuutu jirta garuu namoonni baay'ee harka namaa jala osoo jiran iyyuu beela'uun hin mala hojii dhabuun hin mala rakkatuun hin mala. Sana dadhabanii gaafa keessa ba'an garuu bakka wayii hin gahamaa saniifuu rakkoo dingata maatiinis ormaanis hiriyaanis itti dhufu hundayyuu obsitee keessa darbuudhaaf qophii ta'e isin jechuu barbaadeeni. Eeyyeen anillee qophii ta'e keessa darbuudhaaf murteessee hin jira garuu immoo ani uummata kanatti wanni shahaada qabachuu kootiin dura wanti himuufii barbaadu namni shamarran tokko yoo gara amantaa tokko keessaa baatee amantaa tokko dhaqxe dhiiraaf jetteet jedhu yoo dubartiin tokko lubbuu ishee balleessitellee dhiiraaf jedhu. Ani fammasuufis miti nama laalees miti dhugaan naa galee jennaan waan hundayyuu adda baafadheetanii kamtu na baasa kamtu sirriidha kamtu sirrii miti jedhee itti amaneetani malee namni na dirqisiisees miti sababa wayii kaadhees immoo amantaa kana jijjiirrataan jiru. Abbaan koo haati koo kiristaana jarri jaalalli jaraaf iddoon jaraa akkuma sanatti ta'ee hiriyoota koo warra amantaan keessaa dhufe keessa warran kanaan dura sin jaalladhu sin kabajus kabajaan keessanis akkuma sanatti ta'ee jaalalli anis isiniif qabus bakkuma isaa taa'eetu amantaa jijjiirrachuun koo gara musliimaatti dhufuun koo musliima amantaa kanaaf wannan fideetti dabaluuf hin jiru yooni amantaa kana namanni illee wanti irraa hir'isu hin jiru. Akkuma kanammoo amantaan keessaa deemillee wanti itti hir'isu hin jiru wanti immoo itti dabalu hin jiru yoo dhiisee keessaa deeme wanti jaratti hir'atu hin jiru namni kamuyyuu immoo akka koo dhugaan galee fi karaa dhugaa isa kami jedhee hubatee akka dhufu abdii guddaan qaba. Kanaaf kanuma beeksisuuf hubachiisuu barbaada uummata kana faallaa nama. Yaada cimaa fi yaada bareedaa yaada bilchaate kana taasofte dhugaa rabbii yaada bilchaataa taasofte banagaraachilla Islaamummaa keessatti gaafa dhuftu inumaayyuu haadhaaf abbaa keessa maatii keessa inumaayyuu jaalala akka qabduu ofiitti itti fuuf isin jedhan amma jarra amantii keerraa baay'adhan isin dirqisiisnes hiriyaa keessoo ta'e ollaa keessoo ta'e hiriyaa kee biraa soo ta'e amma jarra amantaa keerraa seenarinetti jaalalaan waliin jiraadhu jedha Islaamummaan kiristaana ta'ettee jibbisiin hin jedhu kiristaana ollaa kee jiraatu nagaa waliin jiraadhu dhe boqonnaa 60 lakkoofsa 8 irratti nutti hima jechuudha. Saniifu maatii kee ammallee cimsiteedhuma akkuma sila jirtutti hiriyaa kee akkuma sila jirtutti itti fufta. Garuu gaaffii tokko dhumarra si gaafadhee gara shahaadaatti seenna. Gaaffiin sunis maalinni mee bidingataa amma gara Islaamummaatti gaafa dhuftu dubartii Islaamummaa tokko irratti dirqama kan ta'u irrattis dirqama ta'a. Fakkeenyaaf uffannaa ta'uun hin mala akkaataa amma jirtu kanatti bareeda jirta uffannaa kee kanatti bakka akka durii baanee caffaruun midhaan jiraachuu dhiisuun hin mala. Waan kana mee maal jetta tuutti isin yaadoo sitti hin ta'u? Bakki ciffaraa kanallee wanna faallaa amantii kooti duumaayyuu wanni hin godhutiin jiru adeemsaanis ta'e uffannaadhaanis namootuma natti siqantu na beeka malee haalli koo hundisaayyuu
akka amantaan keessa tureenti namootuma natti siqantu na beeku malee haalli koo hunduu akkuma waan musliima kan ta'etti namoonni miidiyaa kanarra jiran akka waan musliima ta'etti na beeku namni baay'een kanaafuu sun rakkoon isiniin jechuu barbaade. Ayyee maashaallah tole akkas taanaan gara shaadaatti waliin adeemnuure shaadaa jechuudhaaf jecha jedhamu jira na waliin jetta. Rakkoon qabu isinii waliin hin jedha. Ayyee harka kee akkas baasiti. Ashhadu Ashhadu allaa alla ilaaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan rasulullah Rasulullah wa anna wa anna Isa Nabi Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa Rasuluh. Dhugaan ka gabbaramu Dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee akka hin jirre keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan arraba kiyyaan ragaa baheera. ragaa ba'eera. Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi ergamaa dhugaa fi ergamaa dhumaa ergamaa dhumaa ta'uu isaanii ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan arraba kiyyaan ragaa baheera. ragaa ba'eera. Isaanis Isaanis ergamaa rabbii fi ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee gabricha rabbii malee waaqa akka hin taanee fi waaqa akka hin taanee fi ilma waaqaallee akka hin taane ilma waaqaallee akka hin taane keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan arraba kiyyaan ergamummaa isaatiif ergamummaa isaatiif ragaa baheera. ragaa ba'eera. Maasha Allah obboleetti keenya galatoomi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jedha biyyi lafa. Rabbi irratti si haadhaaf. Maasha Allah tabaaraka rahmaan. Maaltu jira beektaa? የለኝ በጎ ስራ የሚያመጻድቅ ባራ ደካማ ነኝ ታውቃለህ ኻልቅ ያ ረቢ ያ አላህ በዲኮና ዲሲ ገበረ ማንሱማ maal jedha ustaas nan dagadhe Kadhu Yesuusi, dhugaadhuma Allahnis tokkuma Yesus waaqan taane ta'us gonkuma waaqa kanaan jedhu yeroo samii jiru waaqa namaas jedhu osoo nyaataa jiru nyaanni siif malu yaa gooftaa razzaaqu kan ragaa hin qabne yaa waraabka lubbuu jedha nashiidaa wayii tokko. Allahu akbar, Allahu akbar. Baga rabbiin islaamummaatti achi si fidee obboleetti kiyya irra gadhaabadhu jabaadhu amantii islaamummaa kan itti dhufte ati kan jalqaba keessaa baatee dhufte malee amantii haaraadhaa miti. Kana jechuun islaamummaan namni tokko gaafa dhalatu dubartiinis dhiirris islaamummaarra dhalatan jedha amantiin keenya. Namoonni garuu kiristinnaa kaasuudhaan mee fakkeenyaaf an dur kiristinnaa keen ture atiin beeku malee abbaa kiristinnaa qabna. Ani waggaa dhaladhee gaafa bultii 40 kiristinnaa na kaasanii dubartiin gaafa 80 kiristinnaa kaati. So kiristinnaa maaliif kaati jennaani matsaafa Kismiyaaros jedhamu matsaafa ortodoksii tokkotu jira. Dubartiin tokko dhalattee gaafa bultii 80 kiristinnaa kaatu taanaan kiristaana miti jedha. Dhiirri tokko immoo dhalatee gaafa bultii 40 yoo kiristinnaan kaane kiristaana miti. Maaliree? Kana jechuun muslima jechuudha. So nu muslima irratti dhalannee amantaa keessatti dhalattee maatiin kee kiristinnaa si kaasanii takka immoo cuuphaadhaan keessaa si baasanii nuti cuuphaa si hin qabnu rabbi muslima godheedhuma nu uume baga amantii keessaa baatetti deebiti. Dhumarratti wanti na daraasiin jedhu waan tokko qofa sanbooddee ustaatatti si dabarsa. Innis maali inni tokkoffaan namoonni ijoolleen islaamaa keenya tokko tokko jarjaruu danda'u. Bingata laayif irratti arganii yookiin dubbi irratti yookiin akkaataa uffannaa kee arganii waa dudubbachuun hin mala. Jara laaltee miira keessan galii jara laaltee waa hin balleessin. Si galee namni amantiitti dhufu al tokkoon waa hundayyuu hojiirra oolcha jechuudha miti. Sadarkaa kanarra ga'uudhaaf chaalenjii hedduu keessa dabarre nuti.
balleessaadhuma tolchaadhuma maaluma jechaa so kanarratti obsa godhadhu lammaffaa immoo inshaallah salaata umarraa kaastee rabbi si dhaafsee ijoollee muslimaa sirra jiru jiraate non jiraanne immoo akkaataa nama si godhatu nama si barsiisu si goona salaata kee akkaati jammartu barumsallee yoo dandeesse daqiiqaa 5-10 isaa taatu xiqqoon mishi akkaataa salaataa qofa yoo si barsiisanu waan guddaadha kanaafuu inshaallah rajjabaadhu siin jedha maqaan kee sinumaayyuu bareedaadha sabboontuudha waan biraa waan siin jedhu qabu ustaaz Abu Muazzez si dabarsa inshaallaati itti ufaa ustaaz Allahu akbar argatte ustaad nyaatte baga rabbiin teenya si godhe duraanuu sabboontu baga dhufte waanni guyyaa arraa ani dhaladhe namni rabbiin argachuurra islaama toora na gammachiisu ni kaleessaas arraas borus hin jiru namni guyyaa sargiifa gammada guyyaa fuudhee gammada guyyaa bilisoomefa gammada guyyaa qabeenya hojii harkate no waanni kanarra ilma namaa nama gammachiisa hin jiru waanni kanarra si gammachiisa waaqayyoo keetillee rabbii kee Allah keetillee gammachiisa hin jiru gaafa uumama isaa ati waaqeessitu waanni sanirra dheekkamu aaru rabbiin hin jiru rabbileen hin aaraa bara hin aara akkuma ilma namaa aaru walii gallee gaafa harmee teetu ati harmeeton tootii miteettee nan qabta akka arti ati nan dhalchine yooteen isuma si dhalchite rabbii si uume ati nan uumne uumaa kootii miteettuun nan qabta akka aara rabbiin kun obsaadha walii gallee kanaaf baga rabbiin islaamummaa sii kanne istaanni islaamummaa si qabsiisi afaan ka'e malee isaami kan sii kanne ati keessa dhufee seene ati keessaa boolee danda'a. Hedduu gartee kan dhufee boru gartee faloor argatee deemus nuti arrallee amantus islaam akkuma teette jecha san jaaladha. Kiristaanummaarra waan fudhattee nuuf iddeen jirti maal nu kan iteme gartee islaamummaas bakka duwwaadhaarra nu guuttee harka dhootti hin jiru guutu duraanuma islaamummaan gaafa deemtus rabbiin tateessee keessa jiraatu rabbi si haa godhu barnootarra fuuleeffadhu namni ababaadhaaf amantees hin jedhan dhiira barbaada birrii barbaada waa hedduus hin jedhan beekadhu. Gaafa utaaltee gara biraa kee kasii kannu Oromoo miti ilma namaatii miti rabbi Yesuusii miti mirgaa fi bitaan nama kan aangoon kan kootii miti jedhe Yesuus Kiristoosii rabbiin ta keessa jiraatu yaa godhu yoo baratte maatii kee firoottan kee hiriyyoota kan kee hunda gara islaamummaa chaalenjii gootee fiduu dandeessi yoo baratiin tokkumaa dhufee wangeela Yesuus yaadna Yesuus fayyisa hin jettee toos hin kotti Yesuus fayyisaa ta'uu bar fayyis doktoriin bar meeqaantam nama fayyisaa jira Yesuus bara Phaawulos gartee eenu hundisaatu godhaa jira gartee kanaaf fayyinni jechuun kana karabbiin itti argatanii amantii namaallee xuyixu as arra dhuftee warra biraa dhufte san itti yaamte itti afeerte malee abadan hin arrabsin miiraan gabbaatee viidiyoodhaan kirri isaanii fannoo isaanii abadan amantiin islaamaa sitti dhiiftu nulleen ustaafaraan irraa eegalee nam tokko si deeggaru hin jiru san irratti abadan wal barsiisuun wal qeequun way irratti is okay arrabsoo isin warra waan fedhe haa waaqessu waanni kun gartee gaafii yoo gaafattee barsiiftee bareedaadha booda si dhufan amma namaa si dhufuu jira maal gartee maaltu waa'ee islaam waa'ee kiristaanummaa waliin dubbatiin sin jedhan duraanuu ati islaama turtee sin jedhan sin amanan walii gallee maal sin jedhu gartee har'a ulii kiristaanummaa wangeela irraa waan akka hin dubbatini waa'ee namummaa si gaafannaa ati barnootatti fuulleeffadhu malee gaafii deebisatti hin jarjarin nutuu nama bakka tana nurraa bu'u barbaannee dhabnee malee silaa deemnee barnoota walii gallee ittiin jarjarin keewwata tokko qabattee wangeela waan beeytu sana ta wangeela dubbisa sana itti himi mana keessa ta waliin galtu ta hojii dalayiddu warroottan firoottan kan kee haadha abbaan keetiis si deeggaruu mala si deeggaruu dhabuu mala waa takkasiif hin godhan harmeen tan ta'e harmeetan tooti akka kabajaatitti ammoo isii si dhalchite si deette santo harmeeteeti kabaji amantiisi rakkattu bira dhaabbadhu waan hamtuurratti Iyyesuus waaqeessiyoo siin hin jenne malee waldaa deemsi hin jenne malee waan hunda keessa ajaja isii fudhachuu qabda. Waliigallee rabbii gadi itti isiitu armas yoo si asiin sigee jabaadhu araba singoone dhiira singoone sin heerumsiifne heeramu dhiira barbaade deemtaa sin jedhan eeyyee namni biyya lafaarra jiru dhiira man barbaada ka qaamni isaa hin hojjenne malee miira fadha foon hin qabne malee wala paastarii wala sheeka wala nabiyyoota wala raajoota hundi siitu fuudhaaf heeruma qunnamsa abbaa keenya addamiif heewaan wala horanii qunnamsa saalaatiin wal dhalchanii miti rabbi dubartii qaama saalaatti godhe dhiiraas qaama saalaatti godhe heerumaaf eeniin barbaada. Yoo argitan bareedaan alaalaa jedhin kan kabajaa qabu kan diinii beeku. Birri barbaada jedhanii miti eeyyee birri barbaadaan xayyaara tikeeta murannee biyyaa baanee miti. Kaan taariba deemee naan barbaada. Islaama taatus kiristaanii taatu kanaa kan nitan naa kan naa jedhin kasii kan irraa fudhadhu waliin fidi sheer godhanna. Maali uummata gowwaa. Waliigallee waan akkanaatiin hamileen si cabsanii hamileen si cabtu jabaadhu baradhu uffannaa irrattis jabaadhu dubartii islaamaa
ta uffattu tan gartee miira keessi galchitu dhufuu mal. Maal siin jedhu beektu waan ijoolleen islaamaa irraa maal siin jettu akkuma jarri gartee biraa dhiiftee deemte si arrabsu. Jarri kunis waa siin jedha gaafa ati shaffanattee gorsitu amantii teenya akkanaa goonu yaa shamaran caffanii akkana jettuun us kaleessa faraan irratti garee shaadaa irratti islaamummaa fudhatte us siin jedha nuti islaamummaa keessa dhalanne. Kun hin dhaggeetu waan akkanaati miti itti dalaguudha malee keessa dhalachuu miti. Rabbi si yaa jabeessu jabaadhu dalagadhu kanumaan siin jedha. Eenyu lakkoofsa kee yoo jira jiraattee Nasraa fi Ahlaam yoo jiraatanis Abdiinis yoo jiraatee faloo gootetti kan nu dandeessa. Nasraa dubartii fi godha galgala kana qaama kan kee dhiqadhu qulqulleeffadhu mindaa maadaam. Masqalii uffadhee hin jiru sunumaayyuu masqalii. Tan masqala kutee dhiisi nagaa kanni firraa fuudhi waan takka maatoo san waan takka agartee. San akkasii tanuma jedhaan ustaada baga dhuftee barnoota irratti fuulleeffadhu barnoota yaa sabboontu. Namni barate barumsa khaanis barumsa amantiitiinis nama waliin madaalama. Kanaan rabbiillee darajaa sii kan agartee akka bineensaatiin adda ta'uudhaaf waa dubbisu. Waliigallee yoo kam dadhabe guyyaatti deeqaa kudhan bakka takka taa'e quraana dubbisi. Afaan dandeessuun afaanuma adda addaa kan rabbi sii laaffiseen qulqulleeffadhu dhiqadhu akka itti sagaddu suuta barattaa akkuma faraan jedhe arruma waa hunda barattu. Abadan hin barattu arrumatti. Barumsa namni fixu hin jiru. Paastaa'ee ustaanis barsiisus barumsa hin finne. Hanqa jiraatu barachaatuma lallabaa deema malee namni kana dalagaa irraa namni birrii irraa walaban ta'u fuudhaaf heeruma irraa barumsa irraa walaban ta'u nyaataa fi dhugaatis hin dhiisu itti fufii kaan haa aaru sharaa dhaabbatee dur imimmaani gartee soofti kan hinaafi sooftiin dhumatte bara kana fakkaattiin nu biraa garee shaadaa biraaye hooyuma ta'e san imimmaan firraa haa haqaa sabbara sabboontuun duraanis teenya arraas teenyuma ta'e sanuma arraas gartee amantiidhaatu amantii islaama rabbii tokkoof masakamte Yesuusinis hin ganne. Yesus ganteetiin jedhan abadan hin galtu. Yesus yoo ittiin amanne islaaman taane irrallee ergamaa rabbiiti ilma Maariyaam jettee. Ergamaa ta'uu isaa bareedin akkas waaqeffamu inni kutaa macaafa qulqulluu keessatti bakki inni itti ani gooftaa keessanii na waaqessaa jedhe hin jiru bakkoota hedduutti akka. Yoo si ergan waliin deemna garee shahaadaatillee fuutee deemta hin jiru. Afidan yoo wangeela biraa barreessan malee egaa 7 moo 8 loqota adda addaatiin kan lakkisanii hin jiru. Yoo fidanis wangeela mana bira jiru kanaan faalleessan hin jiru kan kunoo kan dura dhalate kan wangeela dhalate kan dur barreeffamerra hin jiru jennaani hanqanuma gara Liibaan deebina gaa yoo bu'uun jiraates Liibaanis nageenya haa ta'u fi numa qabata Liibaanis guyyaa tokko. Asumaaniyyuu yeroo waggaa kana viidiyoo wayii raayyaa abbaa maccaa irratti dalageen ture. San afallahumma salaf. Warri viidiyoo sana argitanii yeroo sana du'aayii nama 28 koomentii naa barreesse. Hundi kunuyyuu nama gara kanatti si haa fidu jedhee eebalamte dubbiin teessanii. Amiin. Kan duniyaa faakiraa ta'eera. Akkana maashaallah. Teenyuma hundattuu akkasii baga dhuftee warri isaanii saa eebbifamanii warri du'aayii gootanii fi fadha rabbiitiin malee hin taatu guyyaa arraa rabbi ol nu garsiisee faloora keetu armaan argee ergachuu feeti. Akkasii baga jiraattee jabaadhu nyaadhu dhugii rahaa godhii dalagadhu guyyatti kootu garee shaadaa jalaas guyyatti yoo dandeessee zuumii keessa dheexee barachuudhaaf tattaaffii akka itti sii mijjooytu haala itti sii mijjooytu karoora godhadhu waliigallee dalagadhuusi za'aa kan kee tiktook irratti hin fixin kanuma siin jedha tanuma mustafaraan gaman keessan inshallah. Barakallahu fiikum. Abdifaan jira waan qaamuu moggaasaa hidhaaru warri koomentii. Maqaan kee nuti alee sabboontuu abbooni jiraatu islaamummaa sirman. Araba nama gochuudhaan miti nuti islaamummaa nama qabsiistu nuti Oromoodha atis Oromoodha. Feetoo fi kee maqaa jiratte malee sabboontuun immoo maqaa islaamaa faana walitti hin bu'u. Wanni nama godhu hin jiru sabboontuudhuma. Wannumti tokko wanni nama jedhu sabboontuudhuma naa teessu jenna akka koottani akkasii jedha. Sabboontuu taateef islaama ta'uun iftu maqaa qayyaratteef islaama hin taatu tole. Yoo dhaqxe Masrii keessa laalte hundi isaanii Masriin Muhammad, Iliyaas maaloodha garuu kiristaanotadha. Wallahi Masriin hundi isaanii irra caalaa Muhammad, Abdallah maaloodha Faatimaadha garuu kiristaanota. Maqaan isaanii islaama isaanii hin goone. Maqaan barbaadu rabbi. Maqaan kee kiristaana siin godhu siin illee tole. Sun akkasi kabiraa kan isheen uffataa jirtu akka birriidhaaf deemte hin jennes warqii wayii natti fakkaata joo mormarratti rarraabattee deemtu masqalii miti. Warqiidhaan sadaqaallee hin barbaadu jedheen. Warqiidha kanaafu waa barbaacha deemte jechuunis masqalii miti warqii asniin jechuu barbaadeen asumaanoo. Inshallah. Ummata kana warqii iskirrii si abar wallahi ajaa'iba. Gara mantiitti hin baasin kana hin atan si yala wanda attuudha bara kana nu waasaama warqii moo hin dhiisu jabeeffadhu sanii akkasii baga jiraatte rabbiin gartee tabiraa irratti illee wal nu argisiisu warri islaamummaa fudhachuu feetan dirqiin hin jirtu
Hankasuma inshallah kabajaadhaan waliin lallabna namni nu dirqina hin jirtu waliin beeynu waliin argina arruma waliin argina kuno namni guyyaarra san namni qawwee nama qabnee nama qawweedhaan amantii nama qabsiisu takkaan argamne jirana amantii keenya keessa laa ikraaha fiddiin jedha dhugaan addabee rabbiin dirqamni hin jiru amantaa irratti nu jedhan quraanaan nu hime wallahi laziim kanaaf koottaa isin hin jenna nuti gara islaamaa isin afeerra malee islaamaa kan isinii kan nu rahmaani kan isin qixaaxuus kan ibidda isin geessu kan jannata geessu rahmaani harka nama tokko ibidda nama galchuu fi azaaban jirtu ofii keetiif hojii hamtuu dalagattee gara jahannama deemta malee rabbiillee nama miidhu ganda qopheessee abiyyillee mana hidhaa qopheessee seera gaafa cabsite ofiif dantaateeti mana hidhaa if geessa malee namni osoo nagaa seera osoo hin cabsin namni mana hidha qilinxoo si geessu feetu seentee baata qilinxoo yoo ta'e heeruma hin cabsine. Maali jedhana azaaba ofiif galchitan lakkii rabbi waaqayyo sin waaqessinu ilma tokko sii kannina sanuu intalaa miti ilma sii goona jedhanii bar ilma intalan qabdu ilma sii kannina hafuura tokko ammaa sii kannina waan hin mul'anne tokko ofiif itti dabaltanii sadii gootan hai afur godhuun isinuma booda afur gootan booda itti dabaltan hin jiru rabbiin tokko. Sadan sana bakka tokkotti tokkuma goonee afudhan. Waan sadii tokkoon taatu ka sammuu namaatu fayyaan qabdu anaa fi ati fi faraan nama sadii malee waa tokko ta'uu hin dandeenyu walumattuu ciccirree foon yoo waliin makanuu xibsii foon abu mu'aazii foon ustaa faraanii fi kaboontu sabboontu jedhama malee foon nama tokkooti miti hin ta'u yaanni ati yaaddu tokko ta'uu hin dandeenyu umriidhaan wal adda beekumsaan wal adda jaarmee qaamaatiin wal adda ati dubartii ani dhiira kaan arreeda guddaa qaba kan ta'uu hin danda'u Yesuus ilma Maariyaam irraa dhalate. Abbaa miti hafuura qulqulluun hin dhalanne abbaa miti abbaan ilmaa miti tokko akka muttootaa jiran maraataan waan akkanaa tokkoon godhu beeka aligallee mee asirratti waa gaafadhaan sabboontos taas waa gaafadhuuni go ahead ani nama miti sabboontu Yeen. atoo nama miti Anis nama. ustaaza Abu Mu'aaz nama moo nama miti Nama. namummaa keenyaan tokko miti Namummaa keenyaan tokkodha. nuun nama sadii moo nama tokko Nama sadii. nama tokko jechuu dandeessaa? Hin danda'amu. Ishi amma jaartii sadii hin qabaa jedhan. Jaartiin koo sadan isaanii anaaf jaartii kooti miti? Yeen. Sadan isaanii jaartii kooti. Jaartii tokko moo jaartii sadii jedhamu? Jaartii sadii jedhamu. Kanaafuuti bakka namummaadhaan tokko taani jaarsummaadhaan garuu jedhamu jaarsi sadii jaartii tokko taanaan moo shima tokkodha sadii ta'uu hin dandeessu sadiin taatu kanaafuu rukutadhaadha wanti jalaati jaartii sadii qabannaan abdii itti uumastaas. Jaartii takka ayyee gara liibaan deemna abboon liibaan bokkee jira bakka ni fanaddaaf nama xiqqoo taraa takka. Lakki akkam seetan ustaaz waan dubbattan kana you have to prove it baka waan Yes, I'm gonna prove it. Let's go. joke yoo dubbatame Let's go back. Don't get Yes. Oi tizo Ayya, inga. naamsa intinin dubbanna anyhow kanaaf akkas ta'uun qabachuu barbaadeen just amma Okay. akkasiin hundumtuu nama harka jira waan ta'u Abarree fusan deebinoo ofirra yoo deebinoo anis daqiiqaa Akkas 24 qaba hojii deema nu biraa guyyaa waan jedhe gaafii reeffutti deemina nuti Iyesuus akka wangeelaa akka macaafaa akka quraanaa akka kuumoofaa haarawattis Yesuus nama jenna malee waaqan jennu waan sin jedhe reeffu hin yaadatta liibaan tiizu qoy hin yaadatta Maariyam mucaa deesse kana ka dhiira isiitee kana mucaan kun waaqayyotti beeytimoo ilma nama ta'e beeyti ragaa wajjinaa kan itammas. thank you baka ishi si deebisa Gobas cufanne siraan adeef ragaa wajjin. namooti kabira miyuuti godhadhaa please miyuuti gochisiisi mee ustaaz Muutu raddaa. Shiru. Yeah. Okay. Maariyaamii fi Yoseefis ta'ee Yesuusin akkamitti beeku turanii naan jettee jalqaba irratti yeroo inni dhalatu daa'imummaa isaa dhaqaasee akka namummaa isaatti beeku garuu akka ijoollota kan biraa kan taane beeku. Maaliif ergamaa Gabreeliin erga dhufee abbaa saba hundumaa jedhamee kan waamamu sana suutas immoo waaqayyo ta'uusaa barachaa dhufaniiru baay'ee. Garuu yeroo inni dhalatu sanatti waan jedhe garuu Maariyaam Yesuus ilma isii beeyti moo waaqa isii beeyti?
Dhaggeeffadhu kaa sitti maan jedha mucaa addaa akka Natti ta'e himne. beekti garuu waaqa Mucaa addaatis. jettee Haa ta'u ansan isin jenne mucaa akkamii beeksisin jenne. yaa Yesuus nama jedhamu kana ilma isii ta'uu beeyti moo waaqa isii ta'uu beeyti? eeyolle ilma isii ta'uu Eeyolle. beekti mucaa ishii ta'uu beekti. Amen. Oyi naa Gobas. jechisiis. Okay, naa deebiste? Naa deebiste bar. Afaanitti Qaal nan baqaal naa qabii kaa deebiste. hin Ibaqaal. fidnean. Ibaqaal. Itti Ani keetiin dabalin finne. kana dabas. Okay, ilma Maal isii ta'uu fedhu beeyti keetti moo? dabalanii waan barbaadu Liivaan koo dha please. Ustaz. Bannaat Dhaggeeffadhu kaa. waaqayyoo sii du'e No. jedhe jecha. Irra Maal taate? deebiinsii dubbadha bara. I'm Irra asking deebiinsii direct dubbadha. question. You answer direct. Just Simple. Waan jedhe. Liibaanoo koo maal taate bara meeqa sa'i ilama ta'u waa dhugaa fudhachuu deemi malee challenge hin jedhin dhugaa no no yoomiyyuu no suma no no. injifata. Okay, let me ask you Ani again. Maariyaam. Gaafi namni hundi dhaggeeffata jiran barreessaa isinis. Waa Maariyaam. dhaggeeffadha. Yesuus barreessaa jiran. Amaariffaan, Ingiliffaan, Oromiffaan afaan beeytanitti barreessaa. Haa dubbisu There's barreeffama not san big malee barreessina. question ima guddaa miti kun Ustaz. Okay, Irra Liibaan koo namsi jaalanna Liibaan koo ija. Maal taate? Liibaan. Yesuus dhaggeeffadhu. Harmeen tante Liibaan kana dhiiratti beeyti moo dubartii beeyti? Harmeen si dhalteeti. Tii deebise ani Yesuusin No, I'm mucaa ishee asking you, ta'uu harmeen tiyya tana dhalte dhaggeeffadhu. ammuwaas kana ilma siititti dhiiratti na beeyti. Harmeen tante ati dhiira si beeyti moo dubartii si beeyti? Maa bal'ista Ustaz deebisee anooti. Okay, Yesuus waa'ee Yesuus okay, I leave alone. Okay, hayyee. Ragaan akkan isin jenne ragaa yeroon si gaafa dhufu jechaati ture ragaa Maariyaam Siifan. Yesuus Kiristoos ilma isii ta'uu beeyti moo waaqayyoo isii ta'uu beeyti? Yeroo deessetti Maariyaam mucaa ishee ta'uu beekti nama ta'uusaa beekti suuta gurra Maariyaamiif Yoseefi Okay, waaqayyo ta'uusaa baraniiru. naa deebiste hinde bakka waaqayyootti dhufa. Maariyaam Right. ilma isii ta'uu ilma dahuu nama ta'uu beeyti. Fuul istooppii hin gooneen dhaggeeffadha eeyolle. Okay, naa godhe irraan deebee gaafadha ustaas ittuma dhiisa. Yaa adubbii koo Akka qorxummii aloollatan harka seentee jirta dhufu jirta fiifu aadaa harkisaan jira. arrabasumaa. Basuma. Ani waan hin jedhutti Okay, nana mana irra deebiin si gaafadha. Waan hin jedhutti nana Irra deebiin si gaafadha. Uummatan dheereessinu isaa waan seekendii takka deebida mini seekendii deebisnu sa'a takka fitti hin goonu liiboo ko waan jedhe Yeah. Maariyaamira Yesuus namni beeku jira biyya lafaa kanarra nama ta'ee jechuu keedha. akkas Maariyaam harmee teetira namni si beeku jira harmee teetira maatii tanteera namni irra si beeku jira. Akkuma namaatti beekti Ustaz. Sagaafi maan deebitu waa'ee afaan na afaan maa deebita liibu kanumaafin si wajjin haasa'u beektan jaaladhu yeroo baay'ee. Gizee Gaaffii waasi gaafata keetu sirriitti harmee gaafata. tante let me ask you akkaataa dhaloota keetiitiif waan ati taateef waan harmeen irra mudatte harmee tante tasideetti irra namni si beeku ni jira waa'ee keetiitii fi eenyummaa kan kee rabbi gaditti. Harmeen kiyya hagana beektuun beekti. Nurraa dhiisin nurraa cufadhu yookaan bootaa banaan dhiisin danda'u kanaan dhukkuba sukkara nutti hin kaasin gizee si gaafanna dhiibaan. Akkati barbaadutti sii deema taanaadhani si wajjin wal falmaa hin jiru. Waan jedhe biyya lafaa kanarra maatii tante haadha abbaa keetirra waaqayyoo godhatti namni eenyummaa kan kee idimee kan kee guyyaa dhalootaa kan kee si beeku jira waan ati taate hunda. Harmeen kun na beekti sirriitti akkuma namni kaanis na beekuu danda'a. Gaafii siif hin galle ni jira moo hin jiru harmee keetirra. Okay, is anyone knows more than your mother who give you birth? Bakka isheen na beekti namni kan biraas ni beeka. Sirrii miti ammallee afaan Oromoo siif hin galu Ingiliffaan siif hin galu. Isheen na beekti. Abbaan kiyyas na beeka. Waan siin jedhe okay maatii teetiin jedhee badhiiseetiin harmee teetitti zooroo si deebise okay. Harmee kun waa maalattaati. Haadhaa fi abbaa kee okay. Ishi suuta jedhe. Sirriitti kan na beeku isaani. Suuta kana booda sin gaafadhu. Wallahi kana booda sin gaafadhu. Yoo sirriitti gaafii kana hin deebisne yoo gara biraa iyyite si wajjin naasawu. Iska maxarashaa si hima dhaggeeffadhu. Itti maa jedha yaa. Kootimi na dhaggeeffadhu. Harmee keetii fi abbaa keetirra namni si beeku ni jira biyya lafaa kanarra. Nim jiru yaa abbaa harmee koo abbaa kun na beeka yaa. Goobas hayyee Maariyamirra namni Yesuus hin beeku biyya lafaa kana jira. Maal jechuudha gara sanaa hin waa'ee Maariyaam kan deebisi akkasuma si gaafadha. Yeroo deettu yeroo cimiinfattu rakkattu akkaataa itti dhalate gadaameessaa keessatti isii godhee ture kana mucaa kana namni waaqayyoo gaditti Maariyaam irra beeku jira akkuma harmee teetiif abbaa keetii namni si beeku hin jirre ni jira yookaan hin jiru. Akkuma namaatti akkuma namoonni biraa ilmoo isaanii beekanitti hin beekti isheen. Namni sirra beeku hin jiruumi namni sirra beeku hin jiruumi. Akkuma namni tokko ilmoo isaa beekutti beekti namni sirra beeku hin jiru. Amen. Thank you. Goobas Maariyaam Iyyasuus dhalte kana mucaa guddiftee nyaachiftee hoosifte kana waaqayyo jettee yaamti moo ilma koo jettee yaamti? Thank you.
bakkatti mucaa koo jettee waamte sin jirti si galee isheen Akkasii jalqaba jedhe irratti nama gaafiin kiyya akkasii miti. Mallattoo gaafiin itti godhee si dhiise. No gaafiin kiyya akkasii miti. Ustaaz Maariyam liibaan kan koo. Please maatii nu jeeqin naan jedhani. Waan sin jedhe Maariyam mucaa deette nyaachifte dhuusifte gadaamessa baadhattee hoosiftee irraa qulqulleessitee olii gad deemtee guyyaa inni dhalatullee iddoo mooraa gartee horiin warraa nyaattu darbite kana mucaa kana mucaa koo ilma koo jettii moo waaqayyoo koo jettiin akka macaafaatitti Maariyam. mucaa koo ittiin mucaa koo jettee. Okay, goobas. Thank you naa deebiste. Namni sarara beeku hin jirtu, ati irra hin beektu, barattoonni isaa irra hin beekan, isiirra namni beeku hin jiru. Keessa hin deebiin Okay, na dhaggeeffadhu ka. Na dhaggeeffadhu ka amma bakka galchu ijoo gaafii kiyya gana fixu goolii galchu deemna kubbaan deemu jira galchu qabna. Mana kiyya immoo mana kiyyattee waan itti namanne natti naasin irratti. Manni kiyyaa miti manni mana baraani. Anaafetis keessummaadha. Mana kiyya jechuudha. No kanaafiyyuu Na dhaggeeffadhu ka. Galuuf deemna ka. Yaada kiyya sana. Xumurree bara achi booda feetu. Waan feete dabale Arooon kee egaa gaafii na deebiste akka feete godhe. Maariyaam irra namni beeku hin jiru naan jette Yesuus. Ilma koo jettiin naan jette. Maariyaam ilma koo guu jettuun ni sobde moo dhugaadha? Rabasuma deddeebisee maal mucaa koo itti ilma koo itti waamaa ture. Kunoo yoo mucaan tokko haraan duballee ni jira. No, in sobdi moo dhugaadha. Maal ammoo ustaas. Okay, dhugaa dubbattee mi? Dhugaadhaa miti? Mucaa isiitaa miti? Mucaa isiitii mi? Haadha isaadha. Haadha isheen maal kun waan wal Laqee. Kan haadharra hin beeku hin jiru? Okay. Atiitu Maariyaam irra martee Yesuus beekaa? Maal jette maaloo? Liibaanitu Maariyaam irra Yesuus beekaa? Ustaaz gaaffii kana isheerra namni waa'ee Yesuus hin beeku jira naan jette. Maariyaam. Macaafa kana masi gaafadha ilma koo ta'e bakka takka Maariyaam Yesuusin waaqayyoo koo jetteen bakka takkatti ilma isee kan ilma jetteen bakka takkatti waaqayyoo jetteef sagaddeef jira bakka takka Maariyaam. Ani sittiin jedheera kana. Hin jenne. Ati mucaa Maariyaam kana kan ilma isii ilma Maariyaam kana kan mucaa koo jettuun kan isiin deette kana waaqa jettaan moo nama jettaan akka isiidha? Thank you. Galatoon. Maariyaam na dhaggeeffadhu. Diktaatariin ta'in baay'isee hardi. Gaaffiisi gaafa deebisi ka. Dhaggeeffadhu ka. Maariyaami akka mucaatti Yesuus Kiristoos namadha. Akka mucaa isheetti akka namni takka dhalatu kamittiyyuu guddate Yesuus soo isheen haadhaadha akka haadhaatti. Natti hin lallabin gaa lallaba dhiisi ka gaaffiisi gaafa jalaan waan nama meessu jirta. Dhaggeeffadhu ka. Mucaa Maariyaam kanaan si jedhe gaaffiin kiyya siif hin galle laa mucaan qabaanu maal naataa mucaa naataa. Waliigallee waan siin jedhe Maariyaam Yesuus mucaa koo jettiin mucaa beeyti namni sirra beeku hin jiru liibaan Maariyaam irra hin beeku. Maariyaam waaqayyoon beeytu ilma isiitii waaqayyoo addan beeytu yoo jette raganaa kanita. Waan jedhe mucaa Maariyaam si ilma Maariyaam kana ati ilmi isiidhaa kuni mucaa koo jettuun kan isiin waaqan jenne kan isiin saganneef kana ati waaqayyoo keeti moo nama akkuma isiin nama jettee yaamtati. Waaqayyo ta'uu isaa iddoo isheen itti barte sitti agarsiisa dura. Isheen bartee siin jenne. Waaqayyo ta'uusaa dhaggeeffatu kan waaqayyo nama haaraa gale kana dubbisaate. Yoo sobeen an buusa gaafa dubbisaa. Eenyunni ara kamin bareedduu moo? Laa hadheessaa moo maal jedhu kana? Hadheessi jedha. Hadheessi. Itti afaan kaa jechuun warra argee kanatti hadheessi jechuun. Ayyee hadheessi. Akkam jirtu? Nagaha. Baddeessaadha moo hadheessaadha kasii achi kun? Jirra maal godhatta isa dhiisaati garuma gaafii deema. Kurba dubbisu jira kami kaya jechuun ustaata kaa isin baantan kami kama viidiyoo beekana. Laalaa isuma kanatu baddeessa simiti baddeessaa son taane hadheessaadha. Hadheessituu jedha hadheessituu. Baddeessaa cufadha simiti. Hadheessitu jirtaa? It's okay. Hadheessitu yoo hin jiraanne sin buusaa. Okay, maka atau gaafa fadhee dubbatu miira keessa goga. Okay, liibaan walii galle ustaata. Liibaan Maariyaam Yesuus waaqatti hin beektu ilma koo jettiini namatti beektii naan jedhe. Tole Maariyaam irra namni tokko egaa biyya lafaatti waaqayyoo gaditti hin beekne bakka biraatittiin sii deebi'a. Waaqayyoo abba. Ani waaqayyotti hin beektu tootaalii Maariyaamiini. Maariyaam waaqa jettee yaamti moo nama ilma jettee yaamti Maariyaam? Naa deebiste irran deebii waan Maariyaam. Umurii isaa ijoollummaatti mucaa ishee ture beekti gin booda waaqayyo ta'uusaa baraniiru ishee guyyaa keessa waaqa jijjiirame.
waaqayyo ta'uusaa baran sijjemmer akkam ijoollota kan biraatti ilaalan ture Ni isaan beekti. mucaa adda No addaatti ansan beeku siin turan. jenne yaa liibu. Eh? Yesuus Kiristoos guyyaa dhalatee harkaa qabdu kana harkaa akkana goggootu kana waaqa akkas goggodhu jirti moo mucaa isiiti? Ustaaz Adikoo yeroo isaa adda qoodisii shimaan Yaa liibu, yaa liibaan guyyaa Yesuus mucaa gadaameessaa keessaa gabbu'ee ofii guyyaa tokkoffaa guyyaa lammaffaa sadaffaa harmoosiftu akkana gootee guyyaa iddoo maali mooraa horii irraa nyaatu darbite san namachi darbite moo ilma isii darbite moo waaqa? Baqa mucaa ishee. Mucaa isheeti allaqee ka dhaabi ka mucaa isheeti. Okay, mucaa ishee kuni mucaan Maariyam kuni mucaan Maariyam achi darbite kun waaqayyo ati akkuma isiitiin nama mucaadha jettee amantamoo waaqayyoo kan kooti jettee amantaati? Heeraarkii isaa eegnee maaf hin deemnu dubbii kana ustaaz? Maanan Akkam deebisu maa seete? sodaata? Mucaan Maariyam Oolkaa. kuni mucaan isiin Moo? iddoo mooraa horii darbite kun Wal'eeka. waaqa kooti jedhi kan sodaatini. Wal eekaa ustaaz wal Wal dha'uu deema dubbii Maariyamii fi teetii wal dha'uu deema. No gaafiin yoo hin eessa wal dha'e? Fakkeenyaaf Maariyaamiin cidha qaanaa ishee amma jette deebisaati isin yaadu san booddee isaa amma gaafattan isin yaa deebisa. Amma kana na deebisi. Maariyamtu Oolkaa sobee sittuma. mucaa koo jetti nama beeyti Maariyamii. Mucaan Maariyam guddiste harkatti guddifte kan hoosifte fuutee iddoo mooraa horii darbite kuni mucaa isiitiin an jette. Mucaan isii achi darbite kuni waaqayyoo keeti moo mucaa Maariyam sii taatoo? waa'ee mucaa haasaa jirta yoo ta'e Maaliin haasaa jira sana? waa'ee sadarkaa mucummaatti haasofna yoo No, mucaa gaarii isaan si gaafatanii umurii ifa si qaba. godha si galuu yoo ta'e kan isheen achitti darbatte sun mucaan lafa dallaa horii kee dhalate sun waaqa keeti moo nama dhaasiin jedhe. Baqa waaqayyo koodhanni garuu gabaabaa dhaggeeffadhu waa'ee Okay, hold on. Naa deebiste. Maaliif rakkita olii garuun dubbii keetti dabaluu deemta. Mucaan Maariyam baadhatte mucaan Maariyam kan isiin mucaa hojjettuun namatti beektu hoosiftee guddifte iddoo mooraa horii dhalate san achi darbitee biraa deemte san waaqa keeti. Tole mucaa Maariyam deette kana ergamaan waaqayyoo irraan beeku jiru. Ergamaan waaqayyoo mucaa Maariyam kana namatti beekama waaqatti beeka. Dubbii kan keessaa baasuu deemu nama kijiba kan keedan taatee feetu waaqa siiftaa keetti badhiifna ka ergamaa waaqayyoo ittiin dhufe. Eeyolle ammati tokkoffaa hootiin ta'in baay'ee irratti taatee haasaa harta. No, waldatti namni akkanama waldaa jiruuti baranna waldatti lallabattiin jira. Kanuma qofa naa deebisi. Waan ana oowwatu yaadii qabbanaa guyyaa. Kanuma qofa deebisiif kan amma si jedhan. Qofa naa deebisi. Wallaahi kanuma qofa naa deebisi. Yoo na ficcisiisaan jiru bara. Ficcisiise. Naa ficcisiise. Mucaan Maariyam kan mooraa horii darbitisan waaqayyoo kooti jette siif haa ta'u. Uummata. Hin deebista moo hin deebistu bakka. Taajjaba ustaaz. Okay, haa taajjabani kanumaafuu dhufanii kanuma barbaadna haa taajjabani jarri. Naa deebistu. Mucaan gartee Maariyam deette kana ergamaan waaqayyoo kan waaqayyoo biraa dhufe kun gana dubbii waaqayyoo ittiin dhaqa ittiin dhayine gana Museetti raajota hunda ittiin dhaqa barattoota isaatti gana dhaqa ergamaan waaqayyoora namni rabbii gadi beeku hin jiru Maariyam irrallee isaa beeka. Ergamaan waaqayyoo dubbiidhaan isii gammachiise kuni mucaan dhalatu kuni kan Maariyam irraa dhalate kuni namatti beekamoo waaqatti beeka. Waaqatti beeka. Waaqattis namattis beeka. Ragaan kan ergamaan waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin ergamaan waaqayyoo kun waaqattis namatti beeka takka mucaan ati dhaltu kun namaas waaqas kan jedhe ragaan kan waan takka biraan dubbate fixadde. Thank you. Wangeela Luqaasiin nanna. Hin baasna. Si baasa. Na dhagaartami? Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa. Boqonnaa tokko lakkoofsa 32 dhaanni. Qoy. I'll show you. Digdamii jaarraa kaasee dubbisiif. Gubbaarra achirraa. Rakkoon hin jiru. Ragaa kiyyaanatu fidataa. Achirraa kaaseen dubbisa. Dhaggeeffadhu situ naaf filamiti ustaaz yoo kabaja namummaa walii qabna ta'e. Namaan qabnanii sintuu hin eebboo si arrabsutti wallahi sin arrabsine jechuun lallaba kiyya qofa taate. Asii kaasi naan hin jedhini ragaa sii kenna. Dhaloota achirraa eegalaa bar waan isaa dubbisa ka. Hin fedhu wangeelaa kan barbaade dubbisa. Iddoo barbaade anis akkasumas si godha kanumaanis si faalleessu deema ishii dubbisa. Bakka dubbisa. Bakka feete dubbisa anis bakka fadheen dhaqaa gana warra kunna. Yaa lakkoofsa 30 kaaseen dubbisa. 30 kaasee dubbisa. Ani immoo 20 jarra hin dubbisa okay? Ustaaz eeyolle gaafa
Dubbisi, inni kana dubbisi. jechuuni Dubbisi. ishi Dubbisi. yemmus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoon ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasii inni guddaa in ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit in kennaafi jedha. Fixxee? Fixxee? Dhaggeeffattee aga itti Okay. fufeesii dubbisa. Maal ta'uta ga'e na deebi'e. Mee eessatti ergamaan Waaqayyoo? Waaqayyoo Waaqa fi dhaggeeffatu nama dura. eessatti akka jedhe Waaqayyoo nama deessa kan jedhe qofa ni jira naan jette hin sobde hin jiru asitti. Sii dubbisa ustaas sii dubbisa hin fidnean. Kana bira dabartee dura ni sobe kana dura dabartee. Hin fidnean dubbisaa jira bara. Bakka amma dubbiste kun sii galee dura. Bakki ani amma dubbise ka'umsadhaan hin fidne Soddomii kun sii galee soddomii kun maal jedhe soddom maal jedhe. yaada Na dhaggeeffatu takka takka kontekstii waan kanaatti hojii deemna dubbisaa naa himaa achiin ka'e deemta. malee Dhaggeeffadhu achiin ka'e ergamichi isheedhaan eenyuun nama dhaggeeffadhu. Ifama naa godhi. No, hin fidne kaan. Ani lakkoofsa 31 kaase Eessa dhaabuu deemta? Eessa dhaabuu deemta? Bakka dubbisii dhaabetti boodan sirraa fuudha. Eessa dhaabda? Baqa, thank you. Ani Eessa dhaabda? lakkoofsa 35 Eessa dhaabuu deemta? Eessa dhaabda? 35 irratti hin dhaabu. Dubbisii dhaabe waa takka ittiin dabalee dubbisii fi xeeyyee dubbi. Ya, baqa. Baqa ilaa argitee ugguraarta waa takka ittiin dabalina ijaarta. Eshi. Itti dabaluu feetaati? Sila. No, yaada ko. No, yaada. Hin dabaluu jedhe kaa. Hin dabalu hayyee hin dabaluu jedhe ittiin dabaluu jedhe kaa. Waan hin baane. Jecha kee ittiin dabalinis hin jechuudha bar. Dubbisi. Soddomii shaniin ga'e. Soddomii afurii dubbisi. Soddomii afurii soddomii. Yaa. 33 si dubbisa sana si dubbise Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawitiif hin kennedha. Mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'aa barri mootummaa isaas dhuma hin qabu. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Kana jechuun dubbisi kana jechuun fiixi dubbisi ittiin hiikini waan barreeffama hin barbaadu dubbii kan kee harkaan fudhu dubbii kan kee dubbii caafame malee dubbisii fixi ka 25 yaa dhaggeeffadhu yaa mana Yaaqoob irrattis bara baraan in mo'aa barri mootummaa isaas dhuma hin qabu. Maariyaam yommus anoo jettee baqattoota fixeera 33 irratti fixe. Manni Yaaqoob eessa? Bara baraan kan mo'u. Kanuma takkitu wallaahi nagaraa dubbatte wallaahi fixee. Bara baraan kan mo'u bara baraan kan jiraatu only God. Maal lallabuu deemta bara baraan maal jiraate du'e guyyaa sadii kan ajjeesan eenyu anaaf fixata mariisi fixatte dubbisteemi waan siin jedhe dhaabbadhu irra osoo waan kanaa dubbisu dura waan siin jedhe ergamaan Waaqayyoo Yesuus Kiristoos mucaa deessu kana Waaqayyoos namatti beekamoo ilma namaa akka deessu beekan siin jedhe deebise amma nan dubbisa. Thank you. Thank you naan jedhin deebise. Waaqayyo ta'uu No. Guruba, Liban, don't be like, don't run around the bush. Hit the nail jaran. Waan siin jedhe ergamaa Waaqayyo abbaa biraa dhufe Maariyaamiin gaafa gammachiisu Waaqa deessa jedhee immoo ilma deessa jedheen nama. Thank you. Siin hin jedhu gaafin si gaafadhe. Thank you kan. No, ilma deessa jedhee mention god hold on. Namni gurraan waa ilma deessa jedheetu ilma deessa jedhee ilmichi eenyu akka ta'e immoo dubbate. Wal dadheeta kana. Waan siin jedhe irraan sii deebi'a. Ergamaan Waaqayyo isaa dhufe. Ajira deem, answer my question. Waaqayyo bira eenyu bira dhufe? Eenyu bira dhufe? Waaqarraa? Maariyaam bira dhufe. Maaliif dhufe? Ergaatti immoo dhufe. Ergaa maali? Ergaa maaliin maal dhore? Ergaa waa'ee Yesuus. Ergaa maaliin dhufe? Maal qabatee dhufe? Maal qabatee dhufe? Waaqayyo abbaan ergaan itti kenneti. Maalitti kanne? Waaqayyo maalitti kanne? Maal Maariyaamii geessi jedheen? Waan nama macaafa qulqulluu irratti sitti dubbadhe. Naa deebisee hin sodaatin biyya lafaa. Maal taasise waa'ee Yesuus itti muu dhufe. Okay, anaa si jedha eega sodaatte. Ergamaan Waaqayyo ergamee Waaqayyo abbaa biraa dhufee miti. Yaa waa'ee Yesuus itti muu dhufe. Hold on, na jala abuun deebisu na rakkinka. Yoon si gaafadhe hin deebistu gaafaan hin jedhu naafaan. Ergamaan Waaqayyo biraa dhufee miti biyya lafaa Maariyaam bira. Yaa. Oduu sana ilma akka deessu itti himeemi. Yaa ilma bakka deessu itti hime yaa. Waaqayyo akka deessu moo ilma akka deessu itti hime?
ilma jedhee waame ilmichi eenyu akka ta'e garuu eenyummaa Okay, hold ilmichaa on, hold ibsa on. dudduuba. Dhaabbadhu. Ilma deessa jedhee malee waaqayyo deessan jenneen himi. Ilma deessa jedhee ilmichi waaqayyo ta'uu Gaafin isaa immoo ibsa deebiin asuma deebi'a. No. Akkuma no. Waan sin jedhe ilma deessa jedhee immoo ergamaa waaqayyo waaqa deessa jedheen yaaddu biroo Maariyaam. Dhaggeeffadhu. Ilma deessa garuu ilmichi eenyummaan isaa Garuu kan kee ani garuun jedhu achirratti garuun jedhu matsaafa irratti garuun jedhu. Garuu miti kaa. Ilma deessa jedhee immoo na dhaggeeffadhu. Ilma deessa jedhee immoo waaqayyo deessa jedheen yaa goobasii kiyya. Inni ibse ustaaz atis kan achirraa dubbistu ilman deessa jedhee waa'ee ilmichaa aboo ibsa. milikkatu cufadhu ati nurra. Mitiku. Waa'ee ilmichaa dubbatu. Liibaan waa'ee ilmaa jechuu irratti ilmaa jechuudha. Ergamaan waaqayyo Maariyaam ilmaan isii gammachiisu dhufee miti. Ilma inni deessa jedhee waa'ee ilmichaa Kanuma ilma deessa jedhee immoo waaqayyoon deessa jedheen. Maal ustaaz amma kuni illaa Yaa Liibaan maaf akkana yaa Liibaan mucaa kana yoon gaafadhe amma naa deebisa. Waan ati akkana si rakko anni beeku waan rakkachuu deemtuuf goolitti galuu deemtu. Ergamaan waaqayyo no Liibaan an kana booda sa'a I don't want to waste my time. Ati westuma sa'a nu jedha dhuftee garee shaadaa sa'uma westii godhuu malee waan biraatii miti. Waan sin jedhe ergamaan waaqayyo Maariyaam biraa gaafa dhufe misiraachoo oduu gammachuu tana gaafa itti dubroon ni ilma deessa jedhee immoo waaqayyo deessa jedheen. Gaafa waaqayyo biraa dhufe waaqa kam deessiisa. Thank you sin jenne gaafii deebisi. Si deebisa maarra dhaggeeffadhu. Naa dubbisa cufadhu narraa dubbistee naa dubbisa akkana jedha. Bakkuma ati dubbisa kanaan dubbisa dhaggeeffadhu. Yommus ergimichi isheedhaan eenyu isheen? Dubbisi itti fufee ustaaz sirrii ma jirta? Eenyu isheen? Hin beektu isheen? Harmeeteetu moo eenyu isheen? Maariyaam miti? Okay, Maariyaam. Yaa Maariyaam jedhe yaamee lallabe. Yaa Maariyaam waaqayyo maal jedhe waaqayyo biraa eenyu biraa dhufe ergamaa waaqayyo kun yaa Maariyaam jedheen. Kuma namni gartee yaa Liibaan namni waa namatti himu. Yaa Maariyaam waaqayyo biraa ayyaana argatteetta jedheen. Hin sodaatin. Akkana boo hin sodaatin jedheen waaqayyo biraa ayyaana argatteetta. Kunoo in ulfoofta. Ulfani beeytanii garatti godhachuu hin ulfoofta ka. Hin ulfoofta. Ka ulfeessitee ni himta ganaan si gaafadha ka ulfeesse. Hin himta ka hin ulfoofta jedheen ka ulfeesse himuuf qabda. Hin ulfoofta. Gartee hin ulfoofta. Ilmaas kunoo laal akkuma akkana jedhu kana. Ilmaas in deessa jedheen. Hin sobe ergamaa waaqayyo. Waaqayyo deessa jedheen moo ilma deessa jedheen yaa Maariyaam hin ulfooftaa beeki. Eega ulfooftee ilma deessa jedheen qaama ulfeessee fi waan isiin deessa qofa natti himi. Allaqee. Okay. Ustaaz carraan laattaa? Eessi kanne qaama eenyutu ulfeessee hin ulfoofta jedhan. Akka itti ulfooytee fi nama ulfeessee fi waan deessan qofa naa himi fixadde. Ustaaz baay'ee kuni ishee. Galatoomi garuu gaaffii kana intarii mamna gaafatteetis kan inni jechi kan isin jechaa jiru an ergamaan sun ilma hindeessaa maqaa isaa Yesuus jettee moggaasta jedheetu waa'ee ilma sanaa immoo gadi siqee ibsaa deeme. Ilmichi eenyu akka ta'e ibse. Ani ilma isa jedhu duwwaa barbaadda yoo ta'e eenyu ulfeessee maal deessee qofa naa himi. Eenyutu ulfeesse? Hin ulfoofta jedheen miti. Yaa. Maal ulfoofte eenyu ulfeesse? Ishee ulfeesse hafuura qulqulluudhaan ulfoofte eenyuun ulfoofte? Okay, hafuura ayya tole sin cinku hafuura qulqulluun ulfoofte maal deesse? Na cinkoo miti kun waan na cinkoo. Maal deesse maal deesse? Ilma deesse. Goobas ergamaa waaqayyo akka ilma deessu itti himee wayi sabe ni ulfoofta ilma deessa jedheen himi ilma deesse miti. Ilmichi garuu eenyu akka ta'e moo itti himi? Ilmichi qokke akkas ilma deesse amma ergamaan waaqayyo ilma akka deessutti Maariyaam ilma akka ta'e ilma sii beeyti ergamaan waaqayyoos ragaa harkanne ilma akka deessutti waaqayyo abbaanoo waaqayyo abbattiin dhaqa waaqayyo abbaan Yesuus kana waaqatti beekamoo nama yookaan ilmatti beeka. Waaqayyo abbaan ilma isaatti beeka. Waaqayyotti hin beekumi Yesuusin akka waaqa ta'e hin beekumi. Na dhaggeeffadhu. No ilma isaa jechuun no. Ansan siin hin jenne itti fidda ilma jechuun waaqa jechuudha kan jiru waaqayyoon abbaan haa dubbatu waaqayyo abbaan Yesuus ilma Maariyaam irraa dhalate kana
waaqatti isa beekamoo namatti ilma isaatiif beeka. Thank you. Akka namni namarraa dhalatu An akkasiin Waaqayyo jedha. immoo wanti Lallabanis Waaqayyo irraa gaafisa dhalate yoo gaafisi Waaqayyo gaafan deebisuun beeytu maaliif naa lallabda? Yesuus dhaggeeffadhu kaa ilmicha hafuura qulqulluudhaan akka ulfaa'e sitti meera. Kunne bira kunne Hafuura barsan. Waaqayyootidha. An dubbii Maariyaamiis Maarree fudhadhe. kanaafiyyuu Kan hafuura qulqulluus fudhadhe. Kaammoo Waaqayyo abbaan Yesuus kaati waaqayyotun Yesuus kana Waaqayyotti isa beekamoo ilma Waaqayyooti isa beeka. ilmi Waaqayyoof Waaqayyo tokkuma ustaas. Akkasiin hin jenne gobasi gaafiin si gaafadhe hin dhageessu. Waaqayyottis ilma isaatis Irraan sii deebi'e. Waaqayyo abbaan Yesuusiin yaa Waaqayyo jedhaan moo yaa ilma koo jedhaan. Abbaa waan ta'eef ilma koo jedhee waama garuu Abboon Waaqayyo. gaafii naa deebisi yoo deebisuu hin dandeenye hin danda'uunis beekumsarraa nama danda'uun gaafadhaan amma yoo hin dandeenye gara faraanfaan dabarsa. Ani akkasiin barbaannetti duwwaatiin deebisu kaa ustaas. Yoo ani sin gaafa gaafii sii ta'u naafaan ana akkaan fadhe si gaafadha akka feetetti deebisi waan sin jedhe. Waan sin jedhe Waaqayyo abbaan Yesuusiin ilmatti beekamo ilma. Yesuus kun ilma ta'uu ilma Maariyaamiif akka hannetti beekamo Waaqayyo ta'uu beeka Waaqayyo abbaan Yesuusiin. Har'a barras Waaqa fuunee Waaqa biraa baasna qoya. Waaqayyo abbaan Yesuusiin ilma isaa ta'utti beekaa. Abbaa waan ta'eef ilma jedhee waama. So Waaqayyo naa deebiste hin barbaadu. Waaqayyo jechuun Waaqayyo jechuudha. Maqaa isaatiin si qabe kuni dubbii warra waldaa kee dhaqadhu naa deebiste gaafii sadeenu takka biyya lafarraa namni akka keetii naa deebisan jiru. Maariyaam Yesuus ilmatti beeyti nama beeyti naan jettee takka ragaa waraabamee jira. Lammaffaa hafuurri qulqulluun Maariyaam na dhaggeeffadhu. Naafaan fixadhe ulis irraa. Akkasaan anis waan an jedhe keessan deebi'a. Dhaabbadhu waan naan jedhe hinde qooyi uummataaf hin ibsa. Jarana waan hin gaafadhe. Yesuus Kiristoos jedhamu kana namni Maariyaam irra beeku jira jennaan hin jiru naan jedhe. Akkuma maatiin ofii nama beeytu hin jiru. Maariyaam mucaa dhalte kana Waaqatti beeyti moo namatti beeyti jennaan ilma isii ta'uu beeyti naan jedhe takka. Lammaffaa ergamaan Waaqayyoo kan Waaqarraa abbaa biraa Waaqayyo biraa dhufe kuna Maariyaam kun Maariyaam akka ulfooftee ilma deessu beeyti malee nama akka deessee beeyti malee Waaqa ta'utti hin beeku ergama Waaqayyoo naan jedhee naa deebise. Sadaffaa Waaqayyoon abbaa isaan jedhan kun gartee Yesuus kana Waaqatti beekamoo ilma beeka jennaan Waaqatti beeka jedhe allaqe. Eenyutu Yesuus Kiristoos Waaqa isa godhe gaafii maxarashaa. Maariyaam hin goone, hafuurri qulqulluun hin goone, abbaan hin goone, eenyutu Yesuus Kiristoos waaqummaa ati Waaqa jedhee waaqummaa itti kanne naa deebise. Thank you. Ani wantoota amma jette uummata kana uummata 2002 jiru fuulduratti ustaas dhuguma sitti maal waan si madaalle dubbatte waan si madaalle ani kabaja keetti bu'uun barbaadu garuu naan sobde siin hin jedhu dhaggeeffadhu. Wallahi dhiifama naan jedhe eessatti dhiifamaan jedha. Si kabajaan siin hin jedhu. Maal si kabajaan jiru yoo lallabe qofa malee. No ani akkasiin godhu ani kanan siin jedhan wantoota ani siin jedheera waan